Humnootiin Raashaa kamisa kaleessaa Yukireeniin ega haleelanii booda namoonni 100 magaalaa Mooskoo waltajjii Seent Piitsberg akkasumas Yekaaterinbargii fi iddoo biraa biyyattii keessatti mormii dhageessisaa jiru. Gama kaaniin magaalaalee Awurooppaa qabee hanga Awustiraaliyaatti jiran keessattis mormiin kun itti fufee jira. Namoonni 400 Mooskoo keessatti kan walitti qabaman yoo ta'u kanneen 100 ta'an waltajjii Seent Piitsberg irratti ta'u gareen mirgaaf falmuu fi sababa siyaasaaf jecha namoota Raashaa keessatti hidhaman hordof Raashaan immoo ergamaa biyya alaatittiin jette Ovid Info jedhamu beeksisee jira. Hiriirtonni kun dhaadannoolee haleellaa Raashaan magaalaalee fi maadheelee waraanaa Yuukireen keessaa irratti gaggeessite morman dhageessisan. Barreeffama fudhatanii ba'an immoo duula waraanaa hin deeggarru ka jedhu ture. Poolisiin Raashaa humnaan hiriirtota gidduu kaseene yoo ta'u magaalaalee lameen keessatti namoota kurna hedduu hidheera. Kan magaalaa Mooskoorraa kiiloomeetira 1,700 fagaattee argamtu waltajjii magaalaa Yekaaterinbarg keessatti namoonni kurna hedduun walitti qabamanii jiran. Barreeffama duula waraanaa hin barbaannu akkasumas pireezidaan Puutiin aangoo gadhiisan jedhan qabatanii turan. Poolisiin hiriirtota mormii dhageessaa turan achittis hidheera. Magaalaa galma mootummaa Hangaarii Budaapest keessatti hiriirtonni kuma hedduun embaasii Raashaa achi jiru fuulleetti ka hiriiran yoo ta'u mootummaan biyyattii hariiroo Mooskoo waliin qabu dhaabee dhimma Raashaa waliin jiru mara akka ganuuf gaafatan. Kana malees magaalaalee Poortugaal kan akka Lisbon, Poortoo fi Faaroo keessatti kamisa kaleessaa hiriirri Raashaa mormu kun gaggeeffamee jira. Miseensonni hawaasa Yuukireen embaasii Raashaa gamas jiru fuulleetti walitti qabamuudhaan dhaadannoolee pireezidaantii Puutiniin mormanii fi faaruu aadaa ka biyya isaanii dhageessisaa turan. Humnootiin Raashaa kibxata darbe Yukireeniin ega weeraranii booda lammiiwwan Ameerikaa kamisa kaleessaa daandilee irratti mormiif ba'anii turan. Yukireen keessatti nagaan akka bu'u akkasumas duulli waraanaa akka dhaabbatu gaafatan. Raashaa dhaabuu qabdu jechuudhaan waltajjii Times Square kan magaalaa New York irratti kanneen hiriiran kun duula waraanaa dhaabaa jecha gara waajjira dippiloomaasii kan Raashaa qajeelanii turan. Magaalaa New York keessa lammiiwwan Yukireen 150,000tu jiraata. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa kaleessaa uggurri dabalataa kan waa'ee caasaa baankiif sharafa maallaqaa laallatu Raashaa irra kaa'amuu ibsanii turan. Weerarri kun ituun gaggeeffamin torbanneen dursee Belarus humnootiin Raashaa biyya ishee keessa akka qubatan gochuun gama kaabaarraan biyya ollaa ishee gama kibbaa Yuukireen akka haleelamtuuf haala mijeessitee jirti. Magaalaa galma mootummaa Yuukireen Kiyaav keessa barattoonni jiraatan gara magaalaalee daangaarra jiranii fi gara biyya ollaa taate Poolaandiitti qajeelaa ka jiran ta'uu dubbatan. Barattuun Ileeni Abroom jedhamtu yaaddoo keessa bulanii har'a awutoobisa barbaachaa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsitee jirti. Kan ta'uuf jiru waan hin beekneef jecha asiif achi fiignee gara Poolaandii yookaan Leevivitti deemuuf yaalaa jirra. Kan nagaan Poolaandii ga'aan jiru xayyaaraanis intalli gamas seentee jirti. Waaqayyoon galannaa ga'u malee lammiiwwan Itoophiyaa ba'anii jiran kan asitti hafne muraasaa jetteetti. Guyyaa kaleessaa magaalaa Kiyev irraa ka'ee magaalaa daangaa Poolaan kataate Leevivitti deemaa ka turee fi waa'illi keenya afaan Somaalee kan isa dubbise lammiin Itoophiyaa ka biraan akka jedhutti ሁኔታው በጣም ከባድ ነው ፈጣሪ ብቻ ነው ማለት ሊያወጣን የሚችለው ከዚህ ያው መንግስትም ምንም ነገር ማድረግ አይችልም ሶ ጸሎት ብቻ ነው ወይ ዱአ waaquma qofa kan iskeessanu baasuu danda'u kan isin jedhu mootummaanis eenyu soomaa gochuu hin danda'u kadhannaa qofadha akkuma amantii isaatti kadhannaa gochuu qofa kan danda'amu amma kan jiru Kiividha konkolaataa eeggachaa jira argamuu hin dandeenye garuu Itoophiyaanonni baay'een ba'anii jiru barattoonni ba'anii jiru lammiiwwan Itoophiyaa biyya kana turan immoo mana isaanii keessa taa'anii waan dhufu eegaa jiru garuu haalli isaa baay'ee ulfaataadha haalli isaa baay'ee sodaachisaadha amma gara magaalaa daangaa Poolaand irra jirtu gara Leevittan deemaa jira. Lammiiwwan Itoophiyaa adda adda faffaca'anii jiru qofaa koon jira. Yeroo ammaa durataa gamtaa Afrikaa ka ta'ani pireezidaantiin Senegaal Maaki Saalii fi durataan koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii
haala akkaan balaamaa Yuukireen keessaa kan ittiin jedhan akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Hoogganoonni lameen kamisa kaleessaa galgala ibsa baasaniin Federeeshinii Raashaa fi kanneen naannoo akkasumas sadarkaa addunyaatti dhimma kana keessaa harka qaban marti seera addunyaa kabajuu akka qaban, abbaa biyyummaa fi eegumsi Yuukireen kabajamuu akka qabu gaafatan. Gamni lameen hatattamaan dhukaasa akka dhaaban, addunyaa jeeqamsa hunda hirmaachise keessaa eeguuf nagaa uummataa addunyaaf jecha hariiroo addunyaan qabdu keessatti nagaaf tasgabbii argamsiisuuf karaa tokkummaa mootummootaa harkifannaa tokko malee mariin siyaasaa akka jalqabamuuf hoogganoonni lameen gaafachuu isaanii waajjira gamtaa Afriikaarraa ibsi bahee hubachiisee jira. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa jimaata har'aa ganama walgahii hatattamaa Biraasels keessatti gaggeessaniin Raashaan Yuukireeniin weeraruu isheetiif uggura guddaa irra kaa'uu isaanii labsan. Uggurri gamtaa Awurooppaa kun Raashaa gama shaniin kan miidhu yoo ta'u, kunis gama maallaqaa, enerjii fi geejjiba akkasumas mi'a gara biyya alaatti ergitu to'achuu fi imaammata viizaa irratti ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin Komishinaa Awurooppaa akka ta'an Ursulaa Van der Leyen akka jedhanitti. This package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most. Kun Raashaan gabaa maallaqaa akkaan barbaachisoo ta'an irraa akkasumas maallaqa walitti qaban waliin hariiroo qabdu kute. Amma gabaa baankilee Raashaa gaggeessan harka 70 irratti kan xiyyeeffanne yoo ta'u, kaampaaniilee mootummaan Raashaa dhuunfate kan ittisa biyyattiis of keessaa qabu irratti jedhaniiru. Pireezidaantummaa gamtaa Awurooppaa dabareen qabatanii kan jiran pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron kamisa kaleessaa bilbilaan pireezidaan Puutiin waliin dubbatanii akka turan ibsan. Un échange franc direct. Gaaffii pireezidaantii Yuukireen biraa dhiyaateen Puutiin waliin marii ifa ta'e kallattiin yeroo gabaabaaf qabaadheen ture. Kunis hunda caalaa aga danda'ameen atattamaan duula waraanaa akka dhaabuu fi pireezidaantii Yuukireen waliin akka dubbatan gaafachuuf ture jedhan. Dhaamsa ifa ta'e kan pireezidaantii Yuukireen biraa ergame kana gama Federeeshinii Raashaa jechuun pireezidaantii Puutiniif dabarseen jira. Kanas Faransaay irraan dabarseef jedhan. Garuu kana gochuun koo jedhan Maakroon waan gargaareen qabu akkuma argaa jirtan Puutiin duula waraanaa filatan jedhan. Gamtaan Awurooppaa torban tokko gidduutti Raashaarra uggura yeroo kaa'u kun marsaa lammaffaati. Kunis isa Ameerikaaf biyyoonni gama dhiyaa biroon kaa'anitti dabalata.